isaan karaa hundumaa gargaarii gara gaariitti isaanin geessa. Egaa qulqullicha Phaawulos warra Roomaatti ergee boqonnaa 8 lakkoofsa 28. Gosi argee abdiisa guutatu maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama. Inni gosi argee abdiisa guutatu maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama. Maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama. Si waliin adeemnaan ati sodoogada yaadee koo irratti ati naaf ibsaadha na guddistee ati mana kee keessatti sirraan daleen ba'uu baraan gabaaraatti. Inni koo si argee abdiisa guutatu maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama. Rakkoo hundumaa situ na gargaare walbaa kelbitu hunduma madaale kanaaf si faarsa uumama caalchise dhibboo hundumaa situ na dabarse. Inni koo si argee abdiisa guutatu maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama. Si waliin adeemnaan ati sodoogada yaadee koo irratti ati naaf ibsaadha na guddistee ati mana kee keessatti sirraan daleen ba'uu baraan gabaaraatti. Inni koo si argee abdiisa guutatu maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama. Inni koo si argee abdiisa guutatu maqaa kee dhaga'uun har'a fagaatu hundumarra caalta Maariyaam si waama kanaaf si faarsa galgalaaf ganama.